Harka fuunee jira jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo odeeffannoo keenya kan sa'aatii kanaa irra geenye jira. Odeeffannoo keenyaan waa'ee murtii aartist Taajuu Shurrubbee irratti laatame jedhamuun dubbatamee fi akkasumas Taajuu Shurrubbee yeroo ammaa kana haala akkamii keessa jira, murtiin isa irratti kenname kan jedhamaa jiru kun hangam dhugaadha, murtiin Taajuu irratti kenname kan akkamii kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Turtiin keessaan nufaana haa ta'u isiniin jecha aartist Taajuu Shurrubbee biyya Jarman keessatti torbaanota muraasa dura haadha manaa isaa Helwaaqee yookiin Helwaa isaa Adam jedhamtu kana ajjeesee ture yoo taatu mana hidhaatti kan argamu yeroo ammaa kana murtiiwwan adda addaa aartistii Taajuu Shurrubbee irratti darban jechuudhaan namoonni garaagaraa yaada garaagaraa dhiyeessaa kan jiranidha. Garuu dhugaan jiru isa kam kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti aartistii Taajuu Shurrubbee manni murtii biyya Jarmanii murtii du'aa itti murteessuun fannifamuuf kan jedhudha. Kun hangam dhugaadha? Namoonni biraa immoo aartistii Taajuu Shurrubbee waggoota 5 hanga 10 jidduutti itti murtaa'uudhaan achi booda hidhaa irraa kan bahudha jechuudhaan namoonni hedduun yaada garaagaraa bahachaa kan jiranidha. Fuula miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoowwan adda addaatu deemaa jira. Garuu dhugaan jiru isa kamiin? Aartistii Taajuu Shurrubbee murtiin isaan madaalu murtii akkamiiti? Seerri biyya Jarman hoo maal fakkaata kan jedhu bal'inaan kan wajjin daawwannu ta'a. Aartistii Taajuu Shurrubbee akkuma duratti kaasuuf yaallee torbaanota muraasa dura karaa miira jaalalaatiin miira hin taane keessa galuudhaan haadha manaa isaa tan akkaan jaalatuu fi isheenis akkasuma isa jaalattu miira shakkii keessa galuudhaan ajjeesuun isaa kan yaadatamudha. Aartistii Taajuu Shurrubbee ajjechaa kanas ofumaaf ragaa kan ofitti ba'e fuula feesbuukii isaa irratti gocha kana raawwatee akka jiru kan maxxansee turee fi akkasumas poolisatti harkaa kennatee kan ture yoo taatu gocha kana miira aariitiin raawwatamuun isaa kan beekamudha. Miira isaa irraa akka dubbifamutti barreeffamoota isaa keessatti gocha kana miira aarii fi hinaaffaatiin akka godhe innis tuqee jira. Haa ta'u malee aartistii Taajuu Shurrubbee yeroo ammaa kana seerri biyya Jarmanii murtii akkamii irratti dabarsuu danda'a? Seerri biyya Jarman yoo murtee du'aa sitti murteesses akka biyya keenya yookiin biyyoota Arabaa garaagaraatti murtii fannifamuu kan hin dabarsinee fi murteewwan du'aa kunis sadarkaan kan jiranidha. Sadarkaa akka biyya Jarmaniitti nama tokko ajjeesuuf yookiin murtee du'aa kan itti murtaa'e yoo ta'e illee harkaan ajjeesuu yookiin fannisuu osoo hin taane qoricha diruudhaan marfeedhaan guyyoota hanga itti murtaa'e keessatti marfeen sun guyyaa guyyaan qaama isaa keessatti anniisaawwan isaa ajjeesuudhaan kan ajjeeftudha. Kana malees seerri biyya Jarman akka seera biyya Jarmanitti namni nama ajjeese kophaa isaa kan hidhamudha. Kophaa isaa namaan addaan baafamuudhaan mana hidhaa addaatti kan hidhamu yoo taatu aartistii Taajuu Shurrubbee waan kana kan beekuu fi osoo hin hidhamin durayyuu akka haadha mana isaa ajjeesen mana kophaa mana dukkanaa tokko filadhee jira. Jireenya akkanatti laaqame kana irra mana akkasii jiraachuun afooyya jechuudhaan dubbachuun isaa kan yaadatamudha. Maarree akka seera biyya Jarmanittis namni nama ajjeese murtiin du'aa itti murtaa'e yookiin murtiin hidhaa guutuu itti murtaa'e hanga murtiin isaatti murtaa'uuf yoo murtii hidhaa guutuu itti murteessanis kophaa isaa kan hidhamudha. Garuu mana hidhaa kana keessatti namni kun kophaa isaa yeroo hidhamu gochoonni inni raawwate akka isatti dhagaamanii lubbuu isaa hin galaafanneefis wanta godhamutti jira. Namni nama ajjeese booddee isaa kan seenuu fi miirri garaagaraa kan itti dhagaamu irraa kan ka'e achi keessatti lubbuu isaa galaafachuu kan danda'udha. Seerri biyya Jarman kanaafis wanta godhu qaba. Qoricha waraanuudhaan nama ajjeese kophaatti yoo kan hidhan yookiin murtiin hidhaa guutuu kan itti murtaa'u yoo taate illee hanga umrii isaa guutuu akka nagaan jiraatu fi jeequmsa adda addaa sammuu isaa keessatti akka hin uumamneef qoricha waraanuudhaan wantoota duraan dabran hunda akka inni yaadate yookiin sammuu isaa hin jeeqne kan irraanfachiisu qoricha waraanantu jira. Seerri biyya Jarman akka seera biyya Jarmanitti ammas
namni nama ajjeese tokko yoo waraqaa biyya sanii hin qabaanne gara biyya namicha sanitti dabarsuudhaan manni murtii biyya namicha sanii yookiin lammummaan biyya sanii seeraan ilaaluudhaan murtee nama saniif kan laatudha. Walumaa galatti artisti Taajuu Shurrubbee irratti murtee akkamtu darbee kan jedhu yoo taane murtii du'aati moo murtii hidhaa umrii guutuuti moo murtii hidhaa umrii muraasa yookiin waggoota 5 hanga 10 jedhamu moo kam kan jedhu yoo taate hanga ammatti walumaa galatti manni murtii biyya Jarman akka odeeffannoo qabnutti galmee artisti Taajuu Shurrubbee irratti murtee kan hin dabarsinii fi beellama guddaa yookiin murtii dhumaa itti dabarsu Oktoobar 19tti qabatee akka jiru odeeffannee jirra. Oktoobar 19 jechuudhaan ji'a seenaa jiru gaafa guyyaa 19 manni murtii biyya Jarmanii galmee hundaa qorannoo hundaa xumuruudhaan murtee artist Taajuu Shurrubbee irratti kan dabarsu ta'uu odeeffannee jirra. Walumaa galatti murtiin dhumaa Oktoobar 19 kan darbu yoo taate murteewwan kamtu akka darbu ammaaf adda hin baafanne. Galmeen poolisiin qorannoo guddaadhaan kan xumuramee fi poolisiinis qorannoowwan garaagaraa gaggeessuudhaan helwan yookiin haati mana artist Taajuu Shurrubbee ajjeefamtes akka awwaalamtu murteessanii kan ture yoo taatu sirni awwaalchaas gaggeeffamee jira. Qorannoo hospitaalaa fi akkasumas qaama ishee irratti raawwatameen artisti Taajuu Shurrubbee yakka kana gocha gara jabummaatiin raawwatamu miira aatee aariitiin raawwatamu kan jedhu poolisiin biyya Jarmanii qorannoo guddaa erga gaggeessee booda haadha mana artisti Taajuu Shurrubbee akka awwaalamtu kan murteessan booda walumaa galatti murtii artisti Taajuu Shurrubbeetiif darbus Oktoobar 19tti beellamatanii jiru. Oktoobar 19 murtii artisti Taajuu Shurrubbee irratti darbu keessa gara biyyaatti deebi'uudhaan biyya isaatti akka nama ajjeese tokkotti seerri biyya isaa yookiin Itoophiyaa itti murteessamu biyyuma Jarman keessatti hidhaa waggoota muraasa akkuma jedhame hidhaa waggaa 5 hanga 10 hidhamamu murtii du'aatti itti murtaa'amu kam laata kan jedhu guyyaan sun kana addaan baaftu yoo ta'e ammaaf garuu beellama Oktoobar 19tti qabame malee murteen darbee kamuu kan hin jirree fi murteewwan darban jedhamuudhaan olii gad oofamu ammaaf dhugaa irraa kan fagaatedha. Wanti bira ammoo odeeffannoo keenya kana keessatti qabannee dhufnee fi kana akka nama gaddisiisu namoonni tokko keessattuu ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa jiran artisti Taajuu Shurrubbee yakka raawwate irraa bilisa akka ta'uuf gargaarsa garaagaraa karaa WhatsApp yookiin guruppiiwwan adda addaa fi akkasumas karaa TikTokiin gargaarsa gaafachaa kan jiranii fi gargaarsa walitti qabaa kan jiran yoo taate artisti Taajuu Shurrubbeetiif xabaqaa bituudhaan hidhaa yookiin yakka kana irraa akka bilisa bahu gochuudhaaf yaaliin godhamaa kan jirudha. Kun kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif yoo kan jenne taate dhugumatti artisti Taajuu Shurrubbee gochi inni raawwate isaafis hedduu kan nama gaddisiisudha. Artisti Taajuu Shurrubbee artistii Oromoo yoo taatu gochaan isaa wanni isa mudate waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee lubbuun inni baase lubbuun inni ajjeeses lubbuu intala Oromooti. Sunis waan garaa nama nyaatuu fi waan akkaan nama gaddisiisudha. Lubbuu ishee dhabde artisti Taajuu Shurrubbee yakka raawwate irraa bilisa baasuudhaaf mallaqni kan walitti qabamu yoo taatu lubbuun ishee qaaleen garuu hin deebitu. Achiin maatiin isee akkam ta'a haqni isee akkamitti ilmaan Oromootiin jallata. Artisti Taajuu Shurrubbee yakka raawwateef mannummaan murtii yookiin seerri waan godhe haa godhu malee ilmaan Oromoo haqa obboleettii isaanii kan artisti Taajuu Shurrubbee ajjeese jallisuudhaan artisti Taajuu Shurrubbee walaba baasuuf yaaluun kun dogongora guddaadha. Fuula miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti keessattuu guruppiiwwan adda addaa ijaaruudhaan artisti Taajuu Shurrubbeetiif bifa xabaqaa yookiin nama abukaatoo bituudhaan akka inni bilisa ba'uuf ifaajeen guddaan kan godhamaa jiru yoo taatu kun wanta safuu fi uummata Oromoo irraas hin eeggamnedha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif yoo kan jenne taate sirriidha. Artisti Taajuu Shurrubbee wanti isa mudate waan akkaan garaa nama nyaatuu fi nama rifachiisudha. Garuu lubbuun nama inni baases akkasuma san caalaa waan garaa nama nyaatudha. Haqni obboleettii keenya Hilwaa
warqeen yookiin helwaa isa Aadamis awwaalamu hin qabu isin lubbuu qaalii ishee dhabdee jirti. Artisti Taaju Shurrubbis yeroo kana raawwatu murtii mataa ofii ifirratti fudhatee lubbuu isii galaafachuudhaan ofiifis mana hidhaa san filatee waan kana raawwateef har'a deebi'anii erga ishee lubbuu ishee dhabdee artisti Taaju Shurrubbee bilisa baasuudhaan karaa mala ammaltummaatiin artisti Taaju Shurrubbee yakka kana irraa bilisa baasuun haqa ishee san jallisuu kan ta'u ta'a. Kana namoonni gochaa jirtanis akka irraaf qosattanii fi namoonni yaada akkanaa deeggartanis irraa bilisa akka taatan isinin jenna. Maaliif cubbuu namarratti murteessuuf jireenya keenya fuulduraafis maal akka nu mudatu waan hin beekneef ofii keetiifuu cubbuun akkasii deebi'ee irratti raawwatamuu kan danda'udha. Egaan hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti waa'ee artisti Taaju Shurrubbee irratti odeeffannoon qabnu kanuma. Artisti Taaju Shurrubbee irratti murtiin karaa seeraatiin darbu walumaa galatti Oktoobara 19 yookiin bultii 24 booda kan raawwatamu yoo taatu garuu karaa lafa jalaatiin mallaqni walitti qabamaa jiru kun hammeenya guddaa fi waan uummata Oromoo irraa hin eeggamnedha. Wanti kun dhaabbachuu akka qabu namoonni hunduu balaaleffachuu qaba jedha ana akka mataa kootitti. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon sa'aatii kanaaf qopheeffanne kana hangammaa isin biraan gaa turredha. Odeeffannoo yeroo itti aanu hanga walitti deemuutti YouTube chaanaalii keenya subscribe like gochuudhaan hordofaa isinin jenna. Odeeffannoo keenya yeroo itti aanutiin yeroo biraa walitti deebinaa fayyaa ta'a.